Kabajamoo fi jaalatamoota hordoftoota Qiddoo YouTube akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa subscribe, like, commentiin akkasin na jajjabeessitanii. Obbo Abrahaam Taaddasaa Abbaan Lul jechuudha. Egaa kaleessa Ruutaan waan haasawaa turte argitaniitu jirtu. Kanarraa kan ka'e Hermeellaas waamuudhaan. Garuu kanatti dhagahamaa jiru akkan jireenya lubbuu lamaatti taphachaa jiru yoo jedhu shakkiin keessa isaa wanta bule ni fakkaata. Dhugaadhas itti hin faradamu in shakka. Maaliif jennan manicha buleera wanta ta'eef surreen irraa baafamee saqqiin osoo hin cufamiin obboloota waamee wanta tureef ni fakkaata. Mee obboloota koo shamarree Oromoo al tokko maaloo naaf ibsaa. Dubartiin abbaa manaa dhiittee deeffachuuf yaalii gootu jaalala isaatiin qabamtee haala kanaanii warri abbaa manaa keessan waliin walloltanii waggoota dheeraas haa ta'u waggaas ji'as turtan mee yaada kana akkasin naaf ibsitan barbaada. Jechaa Hermeellaan simmeetii akka taate irraa ni mul'ata. Ilaa dubartii yookiin shamarree tokkotti qormaanni gaafa dhufee obsaan keessa darbuu danda'uun akkasumas immoo dhaabbachuun barbaachisaadha. Namni waan ati ittiin kuftuu bareera taanaan yeroo kamiyyuu si kuffisuuf duuba hin deebi'u. Asirratti garuu Abrahaam maalii rakkoon isaa? Waan miidhame yookiin dhiphina sammuun waan qabame ni fakkaata. Maaliif jennaan mucaan offaana ta'aatu hin jiru. Sababni isaa iyyuu shakkeeraa haala ishiin dubbatturraatii kan ka'e Hermeellaan fuula ishii garagalfachuun itti haasawaa kan turte. Maalii akkasittidhaan miti gaafanaan si jaju hin fudhattu gaafanaan sin jenne immoo maaliif nan jechuu nan jettaa jechuudhaan duraa fuuldura goree ishii haasofsiisuu barbaadus ishiin garuu seerasii taateetu jirti. Hermeellaa ta'us ta'uu baatus jechuudha. Ati garuu ofiin dhiphisuu qabaachuu hin qabdu. Akkuma kaleessa dubbachaa turte haasawaa turte sanatti dhaabbachuu qabda. Yoo jaalallee keessan yookiin immoo abbaa manaa keessaniin walloltanii osoo gara miidiyaa hin dhufin dura keessaan waan haasawuu qabdanii fi furmaata itti laachuu qabdan itti laadhaatii gara miidiyaa dhufaa isiniin jechuu jaaladha. Yeroo kana keessatti Ruutaan gaafa dhuftu egaa yaada kaleessaa sanaa akkatti himtuun barbaada. Amansiisi jechuudhaan dubbate. Maal jechuudha kanin amansiisu jennaan jireenya kiyya asiin na jeeqaa jirta gaafa ishiin jettuun inni jedhuun ishiin ani ulfaa'uun kiyya jireenya kee waan jeequ hin qabaatu jennaan hin sobda jedheeni jechuudha. Ishiinis lakkii dhugaadha wanta gaafa sana ta'e ni beekta. Ati osoo kanan godhiin ani homaa gochuuyyuu hin danda'u gaafa jettu dhugaa ta'uu mala. Kana caalaa itti hin dubbatiin ani sitti haasa'uu barbaada isan siin jedhu naaf deebisi jechuun Hermeellaan Abrahaamitti haasa'uu eegalte. Gidduu kana keessatti anaan maallaan jettee na amansiistee homaamtuu tokkoyyuu hin uumamnee nan jettee ani gowwaa yookiin immoo uma hin beenneen sitti fakkaadhaa gaafan callisee waan baay'ee darbuu jechuudhaan Hermeellaan itti dubbatte. Innis akkas jechuun deebisee kuni hundumti isaayyuu anumaa fi si'iin adda baasuuf hojjetamaatu jira malee wantumti akkasiyyuu hin jiru jechuun egaa kan deebistee fi
Kaleessa namoonni baay'een Hermeellaan akka ajajaa turan ni beekama. 2 miti 12 yoo Abrahaam fide in amantii jechuudhaan egaa ishii jajachaa akka turanii mucaanis baay'ee huuqqachaa akka jirtudha jechuudha. Yaaddoo siqiqii nan dhabaa nan argadhaa kan jedhu sammuu ishii keessa naanna'ee boruu ishii yaaduudhaan karaa dheeraa fi daandii dheeraa wajjiniin adeemuu murteeffattee ni jirti. Garuu inni nama sana miti. Yeroo baay'ee Abrahaam manichatti deddeebi'aa ture. Hermeellaan Ruutaanis akkas jettee kaameraan duubatti anii fi inni saatii bareedaa yeroo bareedaa waliin dabarsaa turre jetteeni. Hardhallee Hermeellaan akkas jettee natti haasawaa turteetti anatu hin amannee si'idhaan waanan hin shakkineef jettee. Abrahaam yeroo kanatti mucaa kiyyaa ilaallachuudhaa kan hin dhaqu yoo jedhu jechuudha. Haala kanaan jireenyumti Abrahaam maalidha? Mee namni tokko sin barbaadu sin fedhu erga jedheera ta'e saatiif yeroo yookiin immoo ji'aaf torbaan adda baheet bakkee wayiitti magaalaa yookiin lafa ta'etti wal qaxaroo wal qabachiisanii mucaa haala sanadhaan abbaa yookiin haati abbaa mucaan bira jiru sana fiddee agarsiisee deebisee fudhatee gala. Abrahaam ganama dhaqee mucaa fuudhuun galgala itti deebisaa. Ilma dhiiraa jechuun busqee yookiin immoo raafuu qoqqossee isa jedhamu. Kana jechuun elee sibiilaa irratti xabbafamee kan yeroo hunda nyaatamu jechuudha. Illaafaadhaa of gataa simmeetaawii ta'a. Shamarreen kun yookiin immoo haati manaansaa duraa jechuudha. Dhiqattee, dibattee, filattee carqii gabaabaa qaama ishii sarbaa ishii mul'isu agarsiisuudhaan isa heddii. Innis nyaanni kun bareedee ija godhatee firii buusee haala kanaadhaan sana heege kana gatee akkamittiinaan ba'a jechuun kinoo haala kanaadhaan goosisee akka dhadhaa hoobaadhaan xaqalalamee yookiin hidhamee gabaa bahuu fakkaatee akkana baheetu jira. Inni hundumaa caalu dhugum yoo ta'ee jiraatee yoo soban taanee Waaqayyo nagaadhaan si haayiku jenna. Gidduu kana keessatti garuu kan baay'ee nama gaddisiisu Hermeellaa akka taatedha. Kaleessas namoonni baay'een Hermeellaa boruudhaan simiidhaa. Abrahaam akka bishaan gabatee keessaatii asiif achi dhangala'aa jechuudhaan dubbachaa akka turre beekamaadha. Simboo bareedaa fayyaa guutuu akkasumas nama ta'uu akka dandeessu waan ishirraa argamuuf nutis waanuma nama kanaa gadii si dhabsiisu hin qabduutii dhaabbadhu jennaan abadan ani Abrahaamidhaan gadi hin dhiisu jechuudhaan egaa haala sanaan jaalallee wanta nama hin goone hin qabu waan ta'eef jilbeeffattee gatii baaftee harka keessa galfatteetti. Harka keessa galfattee torbaan tokko osoo hin gahin qormaatonni jajjaboo fi dinqisiisoo ta'an sosocho'uudhaan dudubbachuudhaan gara isaaniitti dhufanii. Haa ta'u malee isaan garuu hunduma isaayyuu hin amannee yaada hiyyiitii kanaa booddee eenyuyyuu na jalaan tuqu jechuun abdii irratti horattee irra buufattee. Garuu dubbiin akkas hin turre. Dhugaan ulfaa'e dhugaa kun wanta nama shakkisiisu yookiin immoo wanta dhokatu miti. Dirqamaan kan ba'aa fi mul'achaa adeemu jechuun Ruutaan aboo afaan guuttattee haasa'uu eegaltee. Yeroo kana keessatti baqqaa
jette Ermeellaanis. Innis sossobuu barbaade. Anaan immoo ishiidhaa kan amantuu kaleessa keessattuu fuula ishirraa baay'ee ifa ta'ee haasawama akka dubbisu ta'e. Kanaaf si sobdii suuta jedhii hubadhu waan inni siin jedhu na dhagayi isan siin jedhu dhagayi jechuun Ermeellaatti deddeebisee Abrahaam yoo haasa'us Ruutaan ani homaa tokkoyyuu waan inni fakkeessus hin jiru yoo amanuu barbaaddeetta ta'e kottu manni akimii naannoo kana jira dhaquu ni dandeenya jechuun dubbatte. Innis akkas jedhee manni akimii ani dhaquu tokkollee hin jiru dhaquu waanin hin barbaanneef jedhe. Dhugumaan osoo soba ta'ee shakkiin keessa isaa hin jiru ta'e kottu adeemi mee jedheet akkuma gaafa ishiin dura ulfooftuu ani si amanuu hin danda'u kottu obsaltaala deemnee ilaalamna jedheenitti fuudhee adeema ture. Egaa homaa gochuun hin danda'amu Abrahaamitti hin faradamu. Ruutaan barbaacha abbaa manummaa ishii ta'uu danda'a. Yoon akkas godhe boruun deebi'ee kanan godhu jechuudhaan ishiin karaa kana filattiyyuu dhalli kun gidduutti akka miidhamtu yookiin immoo akka lapheen ishii cabuu beekamaadha. Gaafa waan tokko keessa galamu yookiin immoo taasifamu jireenya ofii qofa osoo hin ilaaliin dura jireenya nama biraas ilaaluun dirqama ta'a. Ruutaan gaafa kana gootee taatee jirtu turte sana mucaan kun osoo boochee in kadhatiin gaaffii jaalalaa keessa osoo hin galiin dura haadha ishiiti dubartiidha wanta taateef ishiin Ermeellaa yoo Ruutaadhaaf yaaduu baatteeyyuu Ruutaan immoo Ermeellaadhaaf yaaduu dhiisuu hin qabdu turte. Teessiftee ilaa yaa Ermeellaa atis dubartiidha ati anaaf yaaduu baattuyyuu ani siif yaaduu hin dhiisu wanta kana gidduu keenyatti uumameera isa dhugaatii inni boruudhaan gara kiyyatti deebi'uun hin oolu ani garuu abbaa manaa kiyyaa deeffachuudhaaf aarsanga kanaatti kaffalaatoo jira atis dubartiidha waan taateef jettee jaalalaan wanti hundumtuu osoo ta'ee garuu gaariidha hin taane ishiin hojii baay'een qaba jechuudhaan Abrahaamis deemas jechuudhaan biraa deemteetu jirti. Yeroo kana keessatti sobadhaa jedhe Abrahaam Ermeellaadhaan sossobuu fi akka ishiin hubattu taasisus illee Ermeellaan garuu hubachuu hin barbaanne uffaana ta'uu yeroo kiyya dabarsuu kan inni barbaadu kana booddee naan bilbilees miseejis naan barreessin hin fedhu jechuudhaan egaa aamilee ishii cabsitee adeemteetu turte. Gaafa wanti tokko gidduu keessanitti uumamuu irra deebi'uudhaanii tasgabbaa wal dhaggeeffadhaa siniin jechuu barbaada. Egaa yoo fedha Waaqayyoo ta'e Ruutaan Abrahaamidhaan galfachuuf jirti malsi yookiin immoo walitti makumsa maatiis hin ta'a. Garuu haala kanaan kabajni jiraatee jaalalli jiraatee hin jiraatamaa wal dhidhiitanii wal cafaqanii jecha waliif kennanii erga abbaan jaalatee tole jechuudhaan atoo malachitti gattee Ermeellaan biraa deemtee Abrahaamis immoo yaada kiyya naaf hubadhaa ana kan beekutti homaa tokkoyyuu hin goone obbeeka jechuudhaan dubbateetoo haasaweetoo jira. Ermuun gadditee jirti. Ruutaan biraa kuttee jirti siniin jechuu jaaladhaa. Lammiiwwan kiyya sabskraayibiin laayikiin koomentiin yoo dandeessan immoo sheeriidhaan akkasiin na jabeessitan fedha keessan jaalala keessan yoo ta'e siniin jedha.